Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuna kam jirtu isinin jecha harras application bareeda saffisa olaanaa qabu tokko isinii qabadee dhufeetiin jira. Applicationin kun jechuudha Play Store keessa argachuu dandeessanii Telegram khiyya jala seentanii argattu. Warri Facebook irraan viidiyoo kana ilaalaa jirtan linkii Telegram gubbaarraan isinii kaa'aa jechuudha. Warri YouTube daawwachaa jirtan ammoo linkii Telegram khiyya description jalaan isinii kaa'aa jechuudha. Gama barnoota dabaruun duratti ammoo warri YouTube channel khiyya faaree taatan subscribe godhaan isinin jaa. Egaa yeroo Telegram keessa gaseentan jechuudha. Telegram seennee wal ilaalla. Kunoo Telegramin kiyya isa kana Telegram khiyya keessa waggaa dhuftan jalqaba irratti isuma argattu jechuudha. Kunoo akkuma argitan koodii qaba jechuudha. Appii kana koodii isaa Telegram jala yoo dhuftan argachuu dandeessanii. Kunoo applicationin isa kana isuma kana gattuutaniiti install godhattan jechuudha. Asirraan Play Store keessa jiru waan ta'eef. Egaa kunoo erga haala kanaan isinii fidee booda open bakka jettan irra gadhootanii seentanii haala kanaan yoggaanii fi inni isin fide jechuudha. An koodii dureen itti galchee jira waan ta'eef koodii ammaan tana fudhatee jira. Irraa haqeetiin koodii bakka irraa argattan isinitti agarsiisama. Yeroo dura dhuftan aappii kana jechuudha jala kana irra gattuutaniiti update godhattan. Erga update godhattaniin booda akkanumatti itti dhiisanii Telegram khiyya jala deebitu. Akkanatti olooftanii koodii isaa jechuudha usernamein kunoo akkana jirti. Hanga lakkoofsa gubbaarraa sana akkanuma qaqqabdanii copy godhattu. As keessaa baatanii application keessa deeytanii asirratti paste gootu jechuudha. Ammallee passwordidha fudhanna deeyne Telegram keessa deebine ammallee bakkuma tana qaqqabne ta gubbaaree fudhannee jirra. Amma ta jalaa copy godhannaa jechuudha haaluma kanaani. Ammallee baanee appii keessa deeyne itti galfanna. Ammas passwordii paste erga haala kanaan itti gooneen booda asirratti gadhuutaniiti warri zeenii barbaadanii zeenii irra guutattu jechuudha. Moobaayilii riyaala 60 kunoo gubbaa sana irratti ni hojjeta. Jawwii firii isiniif hojjeta moobaayilii riyaala 60 kana irratti ni hojjeta jechuudha. Isteesii ammoo hin hojjetu. Zeenii jala kana irratti isiniif hojjeta. Nama zeeniin keessaa qabu waan ta'eef zeenii irratti waliin ilaalla. Erga haala kanaan itti guuttattanii connect bakka jettan irra gadhoitan jechuudha. Kunoo applicationin akkuma argitan sirriitti dalagee jira jechuudha. Ji'a takkaaf isinii hojjete jaa angaruu ji'a hojjetuu hin beeku waan ta'eef irraa fayyadamaa isin hanga isiniif dalage. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaan jajjabeessaa isinin jenna. YouTube channel kiyya subscribe gochuun dagatina. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isinin jenna.